har'a guyyaarraa waan baay'ee namatti tolu baay'ee nama kofalchiisu tokkoon isin qabadhee dhufe innis immoo paarlaamaa irratti yookiin dorgomtoota biyya kana bushuu danda'an jennee kan qopheeffanne akka paarlaamaatti kan qopheeffanne qabadhee dhiyaadheen jira. Isaanis achi as ba'anii yaada isaanii ibsatu utuu biyya kana bushanii maal jedhu kan jedhuu fi yaada isaanii ibsachuuf achi as ba'u. Dorgomtooti kuni gaafa achi as ba'anii yaada isaanii ibsatanii caalmaa isaanii yookiis immoo inni tokko akkamittiin bulchuu danda'a inni tokko immoo biyya kanaan maal gumaacha wanta jedhu irratti haasa'u. Kanaaf itti dhiyaadhaa. Akkuma jedhamee affeerameetanii iddoo kanatti wanti waamameef immoo hojiin hojjechaa ture beeksisuudhaaf jechaadha. Jechuun hojiin hojjechuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Hojiin hojjechuuf deemaa jiru biyya bulchuudha. Yoo biyya bulchite biyya kanaaf maal goota waan jedhamutu na gaafatame. Gaaffii kana deebisuudhaaf kun amma dhufeenas jira. Biyya kana gara fuulduraatti waan bulchi maal gochuu akka hin qabu maaloodha. Tokko dargaggoonni biyya kana keessa jiran kophee wal fakkaataa uffatanii deemuu qabu. Maal jechuudha namni akkamittiin kophee garaagaraa uffata dargaggoo biyya tokko ta'e fakkeenyaaf biyyi keenya maqaa qabdi. Maqaa biyya keenyaa sanaa owaafne ta'ennaan kophee wal fakkaataa uffachuu qabu. Jireenyi qaala'uurraa kan ka'e dargaggoon qaana'eera. Jireenyi qaala'ee dargaggoon qaana'e. Maalni wanta akkasii. Kanaaf nan gargaara dargaggoo ni mutuba. Beekumsa sammuu dandeettii sammuu koo keessa jiruuni akkaataa tooftaaf mala an qabuuni dargaggoo kana gara fuulduraatti fuudheen socho'aa jechuudha. Kanaana wanti qabadee deemaa jiru. Ani biyya kana wakkalee dorgomaa ta'uudhaaf gara fuulduraatti dhiyaadheen jira. Akka yaada kootiitti dorgomaa ta'ee utuun mo'adhee wanta godhu saba kanaaf saba kootiif wanta godhu tokkoon isinitti himaa. Inni tokko lafa jiraadhu hin qabu warra jedhaniif samiidhaaf lafa gidduutti mana ijaara. Uffatan uffadhu hin qabu warra jedhaniif gubbaadhaa hanga kophee miillaatti waan adiin itti uwwisa. Waan adiin nyaachisa. Kaffaltii tokko malee isaan jiraachisa. Kara kamiin yoo dide lafa jalaan illee haa ta'u mana tokkoon isaaniitti waayifaayiin gashaaf galatoomaa. Eeshi akkam jirtu nagaa keessanii ani dorgomaa ta'ennas jechuudha biyya kana bushuu dorgomaadha. Ani amma fakkeenyaaf rakkinni jiru rakkinni tokko amma isaanii warri kaan wayyaaditti uwwifnaa warri kaan kophee binnaa fedhu inni kun dogoggoraan jedhaani akka kootti sii galee bira. Annaa maaltitti fakkaate ammaalan godha sitti fakkaate bakka ani walumaa gala hundi isaanii maal qaba innaa moo wayyaa uffachuu dhiisan rakkoon qabu kun. Maaliif jechuun amma biyya guddisuudha rakkinni keenya waan ta'eef qullaan naa deeman maal qaba biyyi kan isaaniitti bakkee maa bulan bakkaasii galee maal kanaafiyyuu waan akkatti biyya mana bushuun barbaadatiin jedhe aggala soma. Hayyee kabajamtoota uummata keenyaa sabaaf sablammoota kam jirtu? Ani uummata kana wakkalee isin bulchuudhaaf kanan dhufe enee maalat na'u. Waayifaa isinii galcha warra jedhan warra kaan mana isinii ijaarra kan jedhan ani immoo fataa godheen isin jiraachisa isin irratti kaffalaan isin jiraachisa waan ta'eef akka na filattanii isinii jechaa jira. Hayyee uummata keenya ilaalaa hin dorgomne jedhanii waan isaan haasa'anii dhufanii waan isaan isinii jedhan dhageessaniitu miti. Mee inni tokko qullaa keessan deemaa isinii jira. Qullaan naa deeman maal qaba? Inni tokko immoo ani waayifaayi manatti isinii gashaadha. Lafa jalaan illee haa ta'u mana tokkoon isaaniitti waayifaayiin gashaaf. Inni tokko mana kiraayee isin irratti kaffalaa. Irratti kaffalaan isin jiraachisa waan ta'eef akkana hunduma isaanii fudhadha. Ammaaliin fudhadhaa inni aga bubule nyaatee akka bulu kanan barbaada.